ሰላም እንዴት ናችሁ? የሚገርማችሁ ነገር ሳታስቡ ልብስ እየተኮሰች ነው መዳሟ ያሳፈረቻት ማለት ነው፣ ከነ ዩኒፎርሟ ማለት ነው። እና አልሄድም ብላ እዚህ ራሱ ሰውየውን ካሌሽ ምናምን ብሏት ነው በግድ ያሳፈራት ማለት ነው። ልብስ እየተኮሰች ስልኳን ወስዶባት የሁለት ወር ደሞዟን ሳይሰጧት ነው እያሳፈራት ያለ። ይሄን ያህልም አለ እና ቢያንስ ከሷ ተማሩ። እቃችሁን አዘጋጅታችሁ ጥሩም ቢሆን 7 ዓመት ነው እነሱ ጋር የተቀመጠችው። 7 ዓመት ነው የተቀመጥኩት። ሁለት ልጆች አሁን እናቷቸውን እናታቸውን ይዛችሁ ተቀብሏል እና ወደ ሰልፍ ሂዱ ተብለን ነው ቪዲዮን ያቋረጥ ነው። ሱብሃንአላህ argitanii jirtan dhageettanii jirtan ijoollee keenya yeroo baay'ee nuti isaan irratti of daganna jechuudha. Yeroo baay'ee isaan irratti of daganna. Keessaayyuu isaan ergaa keenya jaalatanii amala keenya jaalatan taanaan nu jaalatan jenneet isaan irratti of daganna. Waan nu miidhan hin seenu osoo wuu balleessine isaan jechuudha. Gaafa amalli isaanii itti ka'e gaafa bilicilicetti jedhe jechuudha. Osoo atuu waan balleessin sababa suqanii akka ofirraa si baasan godhan jechuudha. Innaa keessattuu gaafa ati fayyaa hin qabneef gaafa sarraatanyaaf biraa fidachuu barbaadan sababuma malee kan si baasan jechuudha. Osoo ati hin beekin, osoo sitti hin himin, osoo qophaayyuu siin hin jedhin. Kunis kan ta'e maaliif, kanas kan godhan maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf ati nama hojjetachuu barbaadu mana saniis yoo si baasan yookaan carraa boota biraa hojjechuu fedhii qabdaa, hojjetachuu barbaaddaa yookaan gara biyyaa galuun barbaaddu kaayyoo qabda waan ta'eef, karoora qabda waan ta'eef namuu kaayyoodhaan biyyaa ba'a. Yeroo kanatti fakkeenyaaf ati yoo isaan nurraa deemi yoo siin jedhan sin barbaadnu yoo siin jedhan ati yookaan iddoo jijjiiradhe bakka ani hojjedha gaafati jettu sanumaayyuu kan hin jaalanne jira jechuudha. Sanuma akka ittiin hojjetan kan barbaadantu jira jechuudha. Qaxxitaa biyya keessa galchuu barbaadan si galee akkatichi keessatti yeroo baay'ee jechuudha. Ni beeytan gaarii isaanis ta'ee badaa isaanis ta'ee akka ati mana biraa jijjiirattee biyya san keessatti hojjettu inuma hin jaalatan. Yoo biyya kee galte isaanii fuyya, yoo san garaan isaanii qabban argata jechuudha. Garuu biyyuma san keessatti mana biraa wati jijjiiratte baay'ee tokko hinaafu. Dhugaa rabbii baay'ee tokko hinaafu jechuudha. Innaa sababa kana ta'eef osoo sitti hin himin dafaneet tikeetti muranii odoo ati quba hin qabne osoo qophaa'ee ofirraa si geggeessina siin hin jenne si darbanii jechuudha. Isinii galee amma laalaa micattiin tun mana waggaa 7 hojjette jechuudha. Subhaanallah ji'a 7 miti guyyaa 7 miti mana waggaa 7 hojjette maatii jechuudha. Akka maatiititti hojiin turtan. Odoo ittiin himin osoo isin uffata tokkos osoo isin quba hin qabne akka yuunifoormii uffatteen ofirraa karaa buustee jechuudha. Dhagaa jirtanii ofirraa karaa buustee jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya of hin dagatina. Wallaahi of hin dagatina. Lammaffaa qarshii keessan harkaa hin dhabina. Isa kaan immoo waan qabdan meeshaa keessan qopheeffadha bakka tokko kaa'adha. Ijoollee meeqa akkanatti ani eerpoortiitti arge jechuudha yeroo galu. Osoo natti hin himin beenu naan jetteetumaan hadiiqa adeemna naan jettee yuunifoormii na geggeessite. Wallaahi billahi waa takka harkaa hin qaban. Yuunifoormii takkatti akka uffatan akka hojii hojjetanii bijaamaa takkattiin ka eerpoortii bu'anii eerpoortii wajjin xiyyaarsiin ijoollee meeqa seetan. Wallaahi of hin dagatina. Bakka kanatti ijoolleen keenya waan kanarraa quban qaban garuu lammiin biraa jechuudha. Wallaahi Filipiinii minaaminiin kunniin jechuudha. Dhufan taanaan mana san seenan taanaan waan ofii hin qopheeffatan lafuma jala. Wallaahi lafuma jala qopheeffatan waan bitachuu barbaadanii bitataniitumaan kaayatan. Waan bitachuu barbaadan bitataniitumaan kaan. Inni waan ofii wajjin hojjedhee argeef maa kana bitta silaa turee fudhuftee ganaadhaa jedhee naan huyyoo san jennaan. Indee hin beekamu bare hin beekamu tasa deemuu danda'a hin beekamu. Garuu bitadhee boodas bituun kee waan hin oolle waan na barbaachisu bitadhee qopheeffadhaa naan jette. Subhaanallah micattiin sun akkuma akkasitti odoo homaa hin turin warraa wal dhabdee geggeessan jechuudha. Gaafatti geggeessan isin hiqatti ofii fudhatte deemte bakka. Wallaahi yeroo baay'ee jechuudha isaan irratti of hin dagatina. Odoo isaaniinuu wallolee qophaa'e guyyaa akkanaa deemtanaan jettanii ofii hin dagatina. Isaan amma afaan keessa walloltan taanaan dhaamotaan onlaayin tikeetti isin muranii gadi bahi isiin jedhan. Sanuuyyuu gadi bahi sanuuyyuu tahimtu sunuuyyuu haga tokko gariin maal goote akkuma nama guriin dhaquu beenume gurba kanaa dhayinattee suuqii dhayinattee naan deemte amma takkallee wallaahi suuqii dhayinattee naan deemte
Kameddoo xiyyaara eerpoortii mana geettee ganna bustee seene osseeniin deemuu idda baqqanaan jettu jira. Dhugaa rabbi. Kanaafi of eeggadhaa ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Qopheeffadhaa meeshatti teessan qabdan bututtuu teessan walitti qabadhaatii bira taa'aa malee akkanumaan of dagattanii hin taa'inaa isaan hin amaninaa. Inumaa isaan hin amaninaa gonkuma jechuudha. Isaan amanuun እነሱ ማመን ከንቱ ነው እና isaan amanuu jechuun badaadhaa isin jechuu barbaadeeti isaan amanuu hin danda'amu guutuun isaan hin amaninaan isiniin jedha akkasii obboleeyyan kiyyaa warri keessa turtan warri amala isaanii bartan inuu beeytanii warroonni haarofti jechuudha ijoolleen haaraa amma mucayyoon kun hoggaa 7 jechuu wallaahi namni hoggaa 7 namnummaan waanuma barbaadde gonfeete odoo ittiin wal dhabde yoo lubbuu namaa hin baasin yoo harkaan yoo nama hin dhayin akkanumatti namni odoo waluu lolte afaan keessa loluu waanuma jiru namni akkanumaan gadi bayeetuma deemi yuunifoormii akka uffatteen macarrashaa osoo uffata ofiin jijjiiratiin osoo hojii hojjetaa jirtu akka hojii hojjettuun uffata hojiitiin namni fuudhee eerpoortii si buusu nama jedhamaare nama waggaa 7 hojii nyaatte jedhama mana isaanii keessa hunda isaanii qotaa baatee qoshaashaa isaanii irra gaharaa baatee wallahi isaan adda jechuudha akka habashaa kennaati miti isaan adda habashaan kenna jechuun nuti jechuudha nama waggaa 7 miti nama guyyaa 7 si hojii nyaateeyyuu haala kanaan hin geggeessitu jechuudha siigalee haguunfitee odoo wal dhabdeenu uumame waan kee fudhadhuuti narraa beenu siin jedha malee akkanumatti bayinarraa siin hin jedhu waanuma keetuun fudhatiin isinii galee akkas isinii jedha obboleeyyan kiyyaa wallaahi yeroo baay'ee jechuudha kan maal itti himaniitiniinu jechuudha kan maal itti himaniitu hin deemtadhaniin ijoollee meeqa guyyama deemtu haga guyyaa deemtu san jechuudha hinaaffa irra kan ka'e haga guyyaa deemtu san haga sa'aatii bararaa isii haga sa'aatii eerpoortii deemtu san ijoollee mana qulqulleessa jettu jira fa'a wallaahi haga sa'aatiin bararaa sun gahu kana godhi naan jettee odoo hojii isii hojjedhu sa'aatiin geennaa shaanxaa kiyya harkifadhe gabbaye ijoollee jedhantu jira jechuudha. Sila guyyaa san odoo nama biyya keenyaa ta'e odoo akka nu'uu ta'e qophooftee guyyaa san dhiqattee tottolfattee mataa ofii tolfattee uffata ofii sirreeffattee baqa injiraamii goddanyoota warra biraa deemartu nagaa jetteeni akkas ture sila garuu haga sa'aatii gadi ba'uu san hin hojjedha nama naan jedhe jira ijoollee ma'aan beeku jechuudha. Wallaahi ijoollee ma'aa guyyaa akkanaa deemuu danaan jedhanii yoo bilbila narraan kaasne maaliree akka bilbilan kaastumaa nagaan nuun jedhin gaafa biyya isiin galte jechuudha. Wallaahi haga sa'aatii gadi ba'uu san haga sa'aatii eerpoortii deemuun kiyyaa ga'uu san mana isii qulqulleessaa ture subhaanallah. Saamichi isaan humna namaa saaman namuma beeku beekaa jechuudha. Laalaami akka waan guyyaa san isiin qulqulleessaa oolteef lammata deebee manni isaanii hin qoshaashofneetitti hin xuroofneetitti humna namaa saamuu irraa isaan tokkoffaadha jechuudha. Isinii galee humna namaa saamuu irraa isaan tokkoffaadhaan isinii jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyya humna keessan jaalatan malee isiniif dantaa hin qabane haadha abbaa ofiitti galaa jirti haadha abbaan isii itti akka gammadan haa dhiqattu haa dibattu haa uffattu. Wanni akkas jedhu gonkuuma garaan isaanii jabaataadha baay'ee jabaataadha garaan isaanii isinii galee baay'ee jabaataadha. Akkasii wallaahi obboleeyyan kiyya haga danda'ame qophaayaa dhuftanii maajii 3-4 ittiin ta'in qophaayaa baqa waan qabdan ta qabdan walitti qabadhaati